العسكرية الإسرائيلية في الشمال في الاستعداد لعملية غزو بري للجنوب اللبناني بعد أيام من تصعيد. أهلا بكم إلى جولة على أبرز الصحف العالمية التي ركزت على اشتعال جبهة لبنان وتحدثت عن توافق إسرائيلي أمريكي. To address the concerns of both Somalia and Ethiopia emerged as a potential avenue to de-escalate tensions. The situation بنيامين نتنياهو إن حكومته تفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله، مشددا على ضرورة إبعاده حسب تعبيره. وأضاف نتنياهو أن ننظر إلى سقوط هذه المروحية وتحطم مروحيات كانت في محاولة لنقل جندي أدت إلى به والذي تحاول أن تبيعه للشارع الإسرائيلي. إذا لم تستطيع الإطاحة بحماس، لم تستطيع إعادة الأسرى، هما مشهدين اثنين. المشهد الأول هو يأتي وفي هنالك في تحدي وإشارة واضحة لبنيامين نتنياهو، هذا ربما حتى يعيدنا إلى المجريات الأمور قبل شهر تحديدا من اليوم في 3 أغسطس. Benjamin Netanyahu dogongora guddaa opereeshinii irratti kibbaraa faatal alalwatti raawwanneef uummata koo dhiifama gaafadha jechuun afaan hidhamaa saniin dhiyoo dubbatan Al Jazeera Al Arabiyaa fi akkasumas Hindustan Times dabalateetiin gadhiisuutti jiran. Abuu Beeydaan akkuma kaleessa jedhan waadaa seenan suurawwan viidiyoo loltoota kaleessa har'aaf dheengaddaa jeefamanii 29 gadi dhiisaniit walakkeessi Israa'eliidha shororkaa'ee jira. Hizboollaan Haifa irratti immoo madoo gurguddoodhaan gadi baaseetiin Israa'el haleellaa raawwachuuf jettee Iraan ammoo hojii eegalteeti jirti. Addunyaan baha gidduu galeessaa waraana sadaffaa addunyaa gooteeti jirti. Maaltu jira? Akkasumas intalli Ameerikaan UN itti ergattee dhaabbata mootummoota gamtoomanii du'aayii godhaa jettee ol qabsiiftee aamin jechaa oolanii ajandaa irraanfatanii dhugaan Filisxeemotaa baate. Ingilizii fi Ameerikaan walitti garagaluun dhagahameeti jira. Raashiyaa, Chaayinaa fi akkasumas Tarkiin loltoota gara Libaanoositti erguun ijoo keenya yoo ta'u, hiriirri guddaan Somaaliyaatti dhoohe. Hasan Mohamud Shariif mirqaana kuteetiin Itiyoophiyaan ammas injifannoon kan isiiti Masriif du'a jechuu kana hunda gurraan isin geennan xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutan abdii qaba. Kan bultan kabajamtoota hordoftoota keenya fulbaana 23 wiixata ganama isiniin jechuu barbaada. Maarree yayyaba oduu keenya hangana isin dhageessifne ijoo dhimbibbaa viidiyoo kanatti dhiyaadha. inuu ku xadgudbo dadka Soomaaliyeed u soo bareeray. The federal government finds it unacceptable that were ignored by an Ethiopian prime minister who belittles our federal. Ethiopia is believed to have been granted an exclusive lease on the sea for a period of 50 years, which has raised concerns about Somalia's sovereignty as a result. According to container scanner has been launched at the Mogadishu seaport. It is meant to beef up security of the port by better inspection of what Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliidha hoggana raayyaa ittisaa walii galaa Field Marshal Biraanuu Juullaatiif Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaadha qophii xumuruun qajeelcha dabarsuudha. Walakkeessi Maqdishootiif Kaayiroo mul'ii qabatee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya ajajaan humnaa furgaatuu Suudaanii loltoota Kaayiroo booji'uu fi bishaan waraabsifachuun beekamu Jeneraal Hamdaan Daagaloodha. Amma tapha qoosaa taphataa jirta jechuudhaan akeekkachiisa
guddaa fi koofiyaa akkasumas hurrii marame alsiisitti oowwisanii jiran maaltu jira? Ajajaan waraanaa guddaa fi jeneraalli ol aanaan Yahudota Israa'elii duraanii fi abbaan aangoo paarlaamaa Teel Aviv biyyi Masrii jedhamtu yookiin Ijipti jedhamtu waggaa 30 booda kafoon Tigiriitti dharraa namatti taati jedheetiin walakkeessa Kaayirootiif akkasumas naannichi hidhimee jira. Bulchiinsi Abdulaziz Laftaa Gaarowwen Ogaasasan Muhammad Shariif sila gaaluma horsiifatee si wayyaa dubbittii fakkaattu. Soomaaliyaan hoggansa ilmaan isheetii malee sammuu alaa ergifataniif ergamtootaan yoomillee buluun dandeessu jechuun dubbitti murannoo isaanii garsiisan ka jedhan maddeen East African Independent akkasumas Gaarowwee fi horizontal dabalateetiin kan isiniin geennu ta'a. Hargiisaan maalitti oolte Puutland akkasumas biyyi keenyaaf Afrikaan nagaa addunyaa keenyaaf haa taasisu. Kun odeeffannoo keenya waayitawaadha. keesanaya inuusan Muqdisho tegin haddana waxaa lafta gareen dhanka dambe ka taagan Ethiopia oo aragta inuu muhiim u yahay qorshaheeda gobolka doonaysana inay ka dhigato ul ay ku karbaashto Finland. Ethiopia is believed to have been granted an exclusive lease on the sea for a period of 50 years, which has raised concerns about Somalia's sovereignty as a result. Ethiopia Somalia حقين كويسين. Ethiopia Somalia هي كويسين. Du'a fi salphini Masriidhaa fi injifannoon ollaa teenyaa kanurraa qabdu Itoophiyaaf jechuun hiriirri guddaan Maqdishoo keessatti dho'e wal waraansa gosaatti deebisuudhaaf Maqdishoon carraa Liibiyaa argachuu akka dandeettu gamanumaan tilmaamni gurguddaan kenname. Istaadiyoomii guddaa kan Yaasiroo jedhamu beekamu Maqdishoo irraa kan dho'e balbala Reuters miidiyaaleen Hirakom walharkaa fuudhaniitiin balbala gurguddaa miidiyaalee addunyaatti qoodaniitiin Soomaaliyaa Maqdishoon protesting jechuun gabaasu irratti argamu. Kanaan wal qabsiisee wardoomma haayoo Masrii uti Masrii hin barbaannu we don't want Egypt jechuudha akkasumas soodhaawoo Itoophiyaadha jechuun ammoo Itoophiyaa barbaanna welcome Itoophiyaa jechuun jedha akka Hirakom Afrikaa Niwsiif miidiyaalee gurguddaadhaaf qoodetti qaanqeen achirraa dho'ite baayidaa fi Maqdishoo naannichatti akkasumas akka galaanaatti dhangalaateetiin dubbiin muummee ministeera Soomaaliyaa Hamdaa Abdii Baarree gara baayidawaatti imaluudhaan NISA yookiin National Intelligence of Somalian Authority kan jedhu Abdullahi Muhammad Ali yookiin alias Sambalooshee wajjin imalan dubbiin milkoofne jedha. Kanis ta'e dubbittiin mallattoowwan gurguddaa garsiisuuf dhukaasni adda addaa magaalattii keessatti dhagahamuun ammoo Hasan Mahmud Shariif ciin isaan dabalanii mooyyee tumaaf urgoon tumaan akka gaafa Aruuza Abdul Fattah Al-Siisiidha duraanuu beekatanii malli galee fi gara Asmaraa gubbaa eegaluudha wayita jedhanitti maddeen qarqara galoo galaana Soomaaliyaa irraa dhufaa jiranitti dhukaasni adda addaa dhagahamuu fi abadan yoomillee taanaan Itoophiyaan nu keessaa baanaan guyyaa 15 keessatti kutaa Soomaaliyaa guutuu akka to'atu himuudhaan kutaawwan bulchiinsaa isteetaa naannolee mootummaa federaalaatti ajajamu diduusi kan Associated Pressiif Reuters gabaasan. Odeessa kanaan wal qabateen Abdul Fattah Al-Siisi shira karaa Eeltiraatiin yaadaniif ammoo humni furgaatu addaa kan mootummaa Suudaan Abdul Fattah Al-Buraaniitiin wal qocolaasuutti jiran Jeneraal Hamdaan Daagaloodha. Amma gana tapha hin taane taphatte si'achi wanta akkanaan jiru jechuun akeekkachiisa cimaadha kan itti kennan ta'uu maddeen gabaasanii. Doonaysana inay ka dhigato ul ay ku karbaashto Finland Soomaaliya. Dhanka kalena No Egypt. Welcome Ethiopia. Ethiopia Somalia حقين كويسين. dhanka ciidamada ah Ethiopia ayaa maalmihii u dambeeyay xoojinaysay xarumaheeda military ee ku yaala. A new container scanner has been launched at the Mogadishu seaport. It is meant to beef up security of the port by distract you from the simple and clear fact, despite the staggering cost, we must stick to the goals of the war. إسرائيل قوات الاحتلال هناك. ذكرت لك أنه بعد الفرقة 102 ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي قامت بها إسرائيل قوات الاحتلال هناك.
ذكرت لك أنه بعد الفرقة 100 إعادة انتشار هذه القوات. عمل المقاومة لا سيما في رفح بعد كل العمليات التي قامت بها إسرائيل. في هذه المرة كانت كبيرة، كانت فشل استخباراتي، فشل عسكري، فشل سياسي كليا أو جزئيا باستثناء نتنياهو. طيب فيما يتعلق بهذه الوحدة، يعني حينما يقول يوسف شاريل في استقالته أنه هو المسؤول، بالتالي هي التي يعني 8200 هي التي تسيطر على المراكز، تسيطر على القواعد سواء في الشمال في المقر الرئيسي تل أبيب. تحتوه تخبي علينا أخوتين ايش؟ تين ايش؟ يبي تكتيك أكيد شوي صار وصار شيعته شاهو ممكن أنا تبعي. bu'uura dhugaan filisteemota waggaa 79 taasifachuun onkololeessaa torba haleellaa hamaas gara jabeeyyii irratti fudhateen kan qabsiifame waraanni gaazaa lola guddaa biyyoota idilaa addunyaa hedduu affeeru jiru akka ta'e tilmaamamaa turuudha. Maddeen miidiyaalee idilaa addunyaa kanneen odeeffannoo maxxansuun beekaman Newsweek, Axios, Reuters, Independent, Associated Press, The Middle East Monitor dabalateetiin waytti ta'e ifa taasisanitti turan. Kaayyoon Israa'elotaa akkuma beekamu bara 2005 akka warra Faranjootatti dachiin Filisxeem jedhamtuun jiraattu galti keessan yookaan Iraaqii yookaan Joordaan jechuun akka ari'achuuf darbachuu jiran isa guddaa lafa kaatanii turan jedha gaazexaan Newsweek. Karooraa fi roodmaappii kan ammoo kan baasan Ameerikaa ta'uu isaanii booddeen Ameerikaa warra salphatu ta'uudha. Qondaalli siyaasaa beekaman kan Hamas Khalid Mashal akkasumas Siniwaariif dubbiimaaf ajajaan birgeedii waliigala Hamas Abu Ubeydaan dubbatanitii turan. Lubbuun Filisxeemota Gaazaa 4,997 kan ga'ee fi kanneen madoo cimoo mudatan addatti mana hidhaa seekuriitii yookiin Shinbeet jedhamutti 7,285 dararamaa jiraachuu fi walumaa galatti 14,560 Israa'eliin butamaniit yeroo dararamaa jiranitti kan Mr. Mustafa Bargootidha dubbatan. Gabaasa Aljazeeraan baaseen dheengadda isinii qoodee turre sagaleen duguggaa sanyummaa akka dhokatuuf miidiyaalee gurguddaa kutaawwan Gaazaa fi Israa'el keessaa ari'uudhaan duula weeraraa babal'ifachuuf akka deemtuuf yeroo keessattuu guulaa fi kooraan naqattoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniif biyyoota addunyaadha akkuma beekamu xiyyeeffannaan eeguuf murtoowwan dabarsuu eegaletti Benjamin Netanyaahuun tokkoffaa aangoo dheereffachuu, lammaffaa xiiqii fakkeessuudhaan kaayyoo warra Tsiyonotaaf Yahudota warra dhugaa hin beekneef uumaa itti amanan hin qabneedha galmaan ga'uu akka ta'e tibba darbe qophii xiinxalaa keessatti sinimuun ni yaadama. Haa ta'uutii kanaan ta'e dhumaatii kaleessaa wabeeffachuun keessattuu haleellaa Ingadda tilmaamneetiin turre shirri guddaan isaanii tokko odeeffannoon ala Filisxeemota taasisuu Aljazeeraa kallattiidhaan Raamalaa keessaa cufuun inni kun wabiidha. Shirri wal nyaachuu isaaniitiifis odeeffannaa guddaa dabarseetiin warra Israa'eelota itti kaasee hiriirri guddaan dho'ee akkasumas filannoo ministerummaa tibba dhufu filatamuu irratti masaanuuwwan isaaniidha hedduun hudhaa keessa galchuuf kufaatiin diinagdee gurguddaan baajataa wal qabsiisee faayinaansiin kaaznaa isaanii duwwaa ta'uu injifannoo Hamaas irratti jedhanii fi humni Hamaas dagaagaa dhufuu fi loltoonni Hamaas kaabaa fi kibba Gaazaa irraa wal gurmeessuuf mujaahidota kutaa biyyoota Islaamaa akka Joordaan, Iraaqii fi Taalibaan kan kana fakkaatan irraa qindaa'uu fi West Bank irraa hidhattoonni poolisii gara riphee lolatti jijjiiramuun kun kufaatii guddaadha kan ta'e ta'uudha maddeen gabaasaa jiran. Haa ta'uuti Birgeedii Al-Aqsaa kan Iraanitti leenjee irraa meeshaa hiikuu dhiisiti ifiyyuu yoo xiqqaate erga lolli Gaazaa baname baatii 11 keessatti jeneraalota gurguddaa 3 fi koloneelota 12 loltoota malee kan dhabde ta'uudha ofuma isaaniitii kan taasisan turan. Gabaasa kanaan wal qabsiisee gaaffii kanaaf manni marii mootummoota murtiiwwan gurguddaa yeroo kennee jirutti West Bank Jenin irraa kaasee kutaawwan Tulkaarim
hanga ummu ahaya jedhamutti eessa akka ta'e hundi isaanii tolchaniiti beeku. Waggoottan 79 gurguddoo keessatti weeraroota dachiiwwan yookiin sadarkaa aanota jedhamu 22 kan dhuunfatte Israa'el gadi dhiiftimoo gadi hin dhiiftuun wal gaafachiisaa ta'us haleellaa kanaan gurmaa'inni booddee jiruu fi Hamaas akka meeshaa qusatee qabuu fi lola dhuma gootus seenaa 1969 sirritti Filisxeemota beeyti waan taateef Hamaas 1992 gara hidhannoo siyaasaa irraa gara riphee loltummaatti kan dhufeefis Israa'el halka kennachuu akka oolles miidiyaaleen tilmaama isaanii kaa'uun dhiifne. بهجوم وهذه المعلومات وصلت من مصادر متعددة منها مصادر أمريكية. يا سيدي هذه المعلومات وصلت وتم الحديث عنها ومكتب نتنياهو في تلك الفترة عقب عليها. في كل جبهة إسناد هناك حقول ألغام والعالم العربي مليء بالألغام أيضا لأنه كل العالم العربي ليس راضيا معظم العالم العربي. العالمية التي ركزت على اشتعال جبهة لبنان وتحدثت عن توافق إسرائيلي أمريكي على تقويض قدراته. هذه القاعدة على بعد 46 كيلومتر بعد حيفا. نعم وأيضا نوعي من هذا الصاروخ مداه يصل إلى 70 كيلومتر. في الأيام الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات التي لم يتخيلها. إذا لم يفهم حزب الله الرسالة أعيد Giddugalessi intelligensii Iraan Tahareenidha. Kolagaltoota Musaadiin ergaman kanneen 12 Spy ER jedhamu akkuma Libaanoos irratti raawwatanii dhoo'insaan Tahareen guutuudhaaf yeroo jedhanitti guutumaan guututti galoo galaanaatiif akkasumas odeeffannoo intelligensii IRG Iraan Revolutionary Guard Corps'dhaan qabamuu Tahareen beeksifteetii jirti. Kanaan wal qabateeti har'a tarkaanfii guddaan akka fudhatu Iraan qophii xumuruudha. Almaadiyaa akkasumas correspondent of Iraanii fi Press TV gabaasee jira. إسرائيل على مفترق طرق خطير، استعادة الأمن والردع، كل شيء جاهز للمواجهة في الشمال، فالوسائل الدبلوماسية لن تجدي نفعا وحدها كما يقول مسؤولوها. في الأيام الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات التي لم يتخيلها. إذا لم يفهم حزب الله الرسالة أعدكم أنه سيفهمها. نحن مصممون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم Jaarraa kana keessatti kan barbaachisu dhaloota marsaa torbaffaa nu booda dhufuudhaaf waan gaarii hojjanne kaayuudha. Akkasumas dhaloonni kun kan barbaachisu jijjiirama qilleensa irratti hojjechuudhaan tokkoon keenya mana keenya deemne tokkoon keenya qe'ee keenyatti galleetiin diinagdee kurfeessu jijjiirama diinagdee irratti hojjechuudha. Lolaaf kurfeessuun diinagdee lolaaf calaasuun dhaloota kana ammoo dhaloota qisaasama taasisuun gaarii miti. Keessoo kootitti wanti natti dhagahamu yoo jiraate addunyaan keenya balbala imala guddinaa dhiiftee balbala kufiinsatti deemuu balbala dirree waraanaa taasisuudha. Isa kana tokkoon keenya qe'ee keenya irratti haa hojjannu. Kana keessaa inni jalqabaa kan garaana nyaatu obboleewwan kiyya Palestaayiniiti. Duguggaan isaan irratti raawwatamu akkuma harmee keenya jaalannu akkuma abbaa keenya jaalannu uumamni hundinuu uumaan ofii irraa bahee akkasumas sanyii akkasaa fakkaatu kan bakka bu'ee fi uumama qixxeeffatu waan ta'eef garuu uumama qixxeeffanne yoo jenne Filisxeemonni har'a maal keessa jiru? Filisxeemota irratti gochi duguggaa raawwatamaa jiru gocha jenosaayidii yookiin duuchaa dhumaatiiti. Kun ammoo sirna kolonummaadha agarsiisa. Dhaloonni kolonii hin barbaadu. Seenaan gaafachiisa ta'uu mala. Hundi keessan qe'ee keessanitti deemtanii nagaa addunyaatiif hojjechuu qabu jette Shiyaa dhalattuun Ameerikaa. عريض ودسورا عاوو كرنا عرنكي قلبو سمدو